Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bakka jirtetti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Guyyaa irraa waan bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufee namoota yuutuubii hojjechaa jirtaniif keessattuu namoota haaraa jechuudha. Namoota gara yuutuubiitti reefuu dhuftaniif jalqabaa kaasee amma xumuraatti yookaas amma kaffaltii bira geesseetti piroosesii keessa darbuu qabdan yookiis sadarkaa isin keessa darbuu qabdan waan tokkoon isinitti himaa haga xumuraatti viidiyoo kana turre dabarsin dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Egaa yeroo jalqabaatiif chaanaalii kana dhaggeeffachaa kan jirtan Naardos Tuub jedhama. Sabiskiraayib gochuun dagatinaa sabiskiraayib godha. Laayikii illee godha. Yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf barreessaa. Koomentii irra dhaabbadhee viidiyoo isiniif hojjechuu waan hin danda'uuf jechuudha. Waan gaaffii isiitti ta'u kamiyyuu karaa koomentii na gaafachuu dandeessu jechuudha. Egaa dirqama namni tokko yuutuubii banachuudhaaf yookaas yuutuubii hojjechuudhaaf jalqaba irratti akkuma beekamu iimeelii banatee jalqaba jechuudha. Iimeelii gaafa banatu jal'isee iimeelii banachuu qofaatiin chaanaalii yookaas yuutuubii hojjechuun egaa hin danda'amu. Noormaalii iimeelii qabaataniif qofa miti. Jalqaba irratti iimeeliin keenya kunoo haala kanaatiin magariisa ta'e raayitii nutti agarsiisuu isaa as dhufnee seekuriitii jala seennee argachuu qabna jechuudha. Mee fakkeenyaaf jalqabaa kaasee yoo sitti agarsiise kun iimeelii kooti iimeelii makoo al tokkoof nan seenaa isa booda kun haala kanaatiin naa fida. Hoomis personal informas data and privacy irras seekuriitii irras nan darba seekuriitii irra naqa. Seekuriitii irra gaafa naqu kun haala kanaatiin tarreessee naaf fida. Egaa iimeeliin koo haala kanaatiin akkaataa kanaatiin kan inni magariisa ta'e naaf agarsiisee fi seera guuttatee waan jiruuf jechuudha. Egaa seera kanatu hin guuttatiin moonii ta'uun illee rakkisaadha. Wantoota baay'ee noormaali mooniin illee akka dabarsinee moonii hin taanee fi daangaa nutti ta'a jechuudha. Kana akka nuuf ifuuf maal gochuu qabna gara gadii kanatti two step verification kan jedhu kana banachuu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka kanatti raayitii agarsiisee jira. Isas karaa lama banna. Tokkoffaa irratti lakkoofsa bilbilaa keenyatti guunnee banna. Inni lamaffaan iimeelii kan biraa. Amma fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan lakkoofsa bilbilaa koo itti guutee jira jechuudha. Jala kanattis argaa akkuma jirtan iimeelii koo kan biraa itti guutee jira jechuudha. Innaa kana guutuudhaaf paaswoordii keenya nu gaafata. Noormaalii itti guunnee bira dabarfanne iimeelii isa kan biraa sana finnee gaafa keessatti guunnu haala kanaan nu baasaa jechuudha. Isa booda iimeeliin keenya jabaatee jira. Namni akka barbaadetti chaanaalii keenya irra seenuu hin danda'u jechuudha. Asuma jalatti kan biraa isinitti agarsiisee kan darbuu barbaadu inni kun kaffaltii adiseensi keenya keessatti guutamee jirudha. Akkuma argaa jirtani adiseensi keenya keessatti kan guutamee jirudha. Egaa haala kanaatiin erga iimeelii keenya adda baafanne booda gara yuutuubii deebinee isinitti agarsiisa. Amma ganam tokko yuutuubii isaa jalqabeeraa jennu yuutuubii hojjechuu jalqabeeraa jennu jala kanatti wantoota sadii argaa jirtu. yuutuub muuziqii fi yuutuub istiidiyoo kan jedhamtu kun hojiiwwan adda addaa qabu. Mee jalqaba irratti yuutuub noormaalii irraan seenee isinitti agarsiisa. Yuutuubii kanarratti gochuu kan dandeenyu viidiyoo hojjechuu yookaas viidiyoo gadhiisuu qofa dandeenya asirratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti yuutuubii gadhiisuu ni dandeenya. Garuu taampinalii deskiriipshinii wantoota adda addaa irratti hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Bakka kanatti jechuudha. Sababiin isaa amma fakkeenyaaf bakka kana gaafa xunnu kunoo akkaataa kanaan nuu fida. Waan tokko irratti gochuu hin dandeenyu. Garuu viidiyoo poost gochuudhaaf kan fayyadamnu isa kanaadha jechuudha. Isas kunoo mallattoo bakka pilaasii kana xunnee akkuma beekamu viidiyoo keenyaas poost gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan yuutuub istiidiyoodha. Yuutuub istiidiyoon kun isa kanaadha. Istiidiyoon isa kanaadha. Asirratti wantoota baay'ee sirreeffachuu dandeenya. Fakkeenyaaf nama asitti agarsiise yuutuub noormaaliidha. Inni kun immoo yuutuub istiidiyoodha. Yuutuub istiidiyoo keessatti wantoota nuti sirreeffachuu qabnu wantoota baay'eetu jira. Chaanaalii makoo irra deemee isinitti agarsiisa. Inni kun akka carraa ta'e kan nama biraa waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka kanatti daashboordii kan jedhu kanarratti gaafa dhuftee ilaaltan daashboordii irra
wantoota baay'ee arguu dandeessu. Kun asirratti viewdha, sa'aatii ilaalamee, sabiskiraayibii fi saantiba yookaas qarshii hojjetamee bakka kanatti agarsiisaa jechuudha. Istiidiyoo keessatti jechuudha. Amma namoonni baay'een akkasumatti callistanii gaafa yuutuubii hojjettan maal jettu? Hi guys jettu yookiis callistanii mata duree diskiripshinii hin qabne noormaalii poost gootu jechuudha. Egaa isaan kana akkaataa kamiitiin ediit goonee daganaa barreeffama itti barreeffachuu dandeenya kan jedhu isheetti agarsiisa. Fakkeenyaaf dogoggortanii viidiyoo al tokko poost gootanitti yoo ta'e bifa kamiitiin irra deebitanii ediit gochuu akka dandeessan yookaas diskiripshinii itti barreeffachuu akka dandeessan isheetti agarsiisa. Akkuma jala kana argaa jirtan konteenti kan jettu inni argamti. Konteentii kanarra al tokkoof gaafa xannu guutumaa guutuutti viidiyoo keenya keessa nu galcha. Egaa viidiyoo keenya kana jalqaba irratti kun view all kan jettu kanarra al tokko view all kan jettu kanarra al tokkoof tuqa. Kun haala kanaatiin viidiyoo koo guutumaa guutuutti naa fida jechuudha. Ol guure naa fida. Achirraa bakka itti diskiripshinii yookaas taayitilii yookaas taampinalii itti guuttachuu dagadhee ilaaleen itti jijjiiraa jechuudha. Fakkeenyaaf beeksisa bilbila keenyarraa dhufee nu jeequ kan jedhu kanatti taampinalii jijjiirrachuu barbaade yookaas diskiripshinii yookaas taayitilii isaatti jijjiiruun barbaade yoo ta'e noormaali viidiyoo kana ediit gochuun barbaada yoo ta'e maalan godhaa al tokkoon viidiyoo kanarraan tuqaa jechuudha. Viidiyoo kanarraa yemmuun tuquu ammas kunoo mallattoo iskiriptoo kan fakkaattu kanatu jirti. Mallattoo iskiriptoo kanarra gaafan tuquu filannoowwan baay'ee naa fida. Achi keessa jalqaba irratti taayitiliidha. Ammallee taampinalii jijjiirrachuu barbaadne jennaan ammas kun mallattoo iskiriptoo kana qofa xunna ammallee jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoo iskiriptoo erga xunne booda cheenji kan jettu kun jirti. Cheenji kana gaafa xunnu gara galarii keenyaa nu ergaa achi keessa taampinalii qopheeffanne finnee akkuma duraa irra kaa'anitti irra kaa'achuu dandeenya jechuudha. Taayitiliinis kun akkuma asitti argaa jirtan fakkeenyaaf beeksisa bilbila keenya jeeqan akkamitti ofirraa cufuu dandeenya kan jedhu gaaffii qaba. Meesuma sana mallattoo gaaffii kan biraa tokkotti dabala. Ittiin dabala. Inni diskiripshinii jalallee seenee gaafa ilaalu kanuma wajjin kan wal qabatudha. Dhuma isaa irratti waan ta'e tokko itti dabala yookiin fakkeenyaaf chaanaalii keenya chaanaalii keenyaaf namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Akkaataa kanaatiin itti dabaleera. Amma dudduubattan deebi'a. Gara gadiitti amma fakkeenyaaf dhimmi paabliikii maal kun dhimma ammatti barbaachisaa miti. Yeroo duraa yeroo poost goonu qofa. Fakkeenyaaf asitti alliisti gochuu wantoota adda addaa already kana wajjin wal qabata malee al tokko poostiteera waan ta'eef keessa deebi'uu hin danda'amu. Garuu gara gadii kanatti waan sirreeffachuu qabnu tokko pileeyiliistiidha. Pileeyiliistiin kun jala kanatti argamti. Pileeyiliistii kana jala viidiyoo kana bakka barbaadnetti dabalachuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf bakka filannoo pileeyiliistii jedhamu tokko jalatti kun dabaladheen jira. Pileeyiliistii immoo akkaataa itti hojjetan kana dura viidiyoo hojjedheen ture. Viidiyoo makoo keessa ilaaltanii dhaggeeffachuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf kan addaan hin jedhaa. Ammallee garuma gadiitti achi gada deemeen more option kan jettu jirti. Isan al tokkoof tuqa. Ergasiin booda addi taag kan jettu kun jirti. Amma fakkeenyaaf taagii dhimma kanaa wajjin wal qabatu beeksisa nu jeequ jedha fakkeenyaaf beeksisa nu jeequ tokko kana lammaffaa ergasiin mallattoo qoodduudhaan adda adda baaftu jechuudha haala kanaan. Waan namni yeroo baay'ee sarchi godhu fakkeenyaaf online job jedheen barreessa fakkeenyaaf online job. Fakkeenyaaf kan biraa ammallee EBC jedheen barreessame fakkeenyaaf waan akkasii jechuudha. Waan namni yeroo baay'ee sarchi godhu waan akkasii noormaalii yoon itti guutee gaarii ta'a jechuudha. Kun haala kanaatiin erga itti guuteen booda
irra guddeessatti kan barbaachisu as keessaa ammallee kaataagorii kan jettu kanaadha. Kaataagoriin kun viidiyoon kun viidiyoo maalii akka ta'e barbaada jechuudha. Isa kanaaf viidiyoon kun koomeediis miti, intartaayimentis miti, edukeeshiniidha waan ta'eef edukeeshin kan jettu kanarraa al tokkoof tuqadha jechuudha. Ergasii booda kun jalqabuma viidiyoo yeroo hojjennu kan guuttannudha waan ta'eef yoo abdeet gochuu barbaanne illee irra deebinee kan guuttannudha. Kanaaf asitti agarsiise. Amma dudduubatti deebinee kunoo seef goonee keessaa baanaa jechuudha. Amma viidiyoon kun akka haaraatti namoota bira gahuu jalqabaa jechuudha. Akka haaraatti namoota bira gahuu jalqabaa. Egaa ergasii ammas gara fuulduraatti deemnee Analytics keessa seenna. Analytics keessa wantoota baay'ee argachuu dandeenya. As jalatti noormaali bakka itti sa'aatii keenya ilaallannuudha. Warri moonii hin guutin jirtan immoo bakka itti moonii adda isinii bahu noormaali sa'aatii meeqa akka hojjettan, viyuu meeqa akka qabdan, oodiyensii keessan karaa ittiin bartan jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun haala kanaatiin waan barbaanne adda baafachuu dandeenya jechuudha. Waan barbaanne asirraa ilaaluu dandeenya. Namoonni karaa keessaa suura wayiinaaf ergaa tutturtan namoonni tokko tokko amma fakkeenyaaf bakka kanatti gaafa bu'u wantoota kana naa fida. Inni kun akkaataa itti isteeppii viidiyoon keenya poost ta'edha. Akkaataa ammas gara fuulduraatti gaafa deemu haala kanaatiin wantoota kana naa fida jechuudha. Ammas gara fuulduraatti gaafa deemu kunoo akkaataa kanaatiin waan kana naa fida. Ammas akka itti gaafa noofu inni kun noormaalii viidiyoo torban kana yookaas guyyaa 28 asitti ilaalamanii fi laayikii hammam akka argatan already dhiirri meeqa akka ilaalee dhalaan meeqa akka ilaalee wantoota kana wajjin kan wal qabatanidha malee waan biraa miti. Isa kanaaf waan biraa sitti hin fakkaatin. Kana hundumaa keessatti seentanii intina jechuun isin hin barbaachisu. Wanti rakkoo sitti ta'u yookaas wanti haaraa yoo dhufe karaa iimeelii keessanii isin qaqqaba waan ta'eef kana hunda keessa galtanii ilaaluun isin hin barbaachisu. Garuu noormaali kun chaanaalii keenya kan hordofu yookaas torban kana yookaas ji'a kana already ji'aan wantoota haaraa maxxanfaman viidiyoota daawwataman as jalatti kan inni agarsiisudha waan ta'eef haala kanaan hubadhaan isin jedha. Already namoonni kaffaltii jalqabdanii jirtan yeroo baay'ee waan akkasii gaaffii tokko tokko waan na gaafataniif jechuudha. Inni itti aanu koominitiidha. Koominiti keessatti karaa ittiin viidiyoo namaa sheer gochuu dandeenyu, karaa ittiin barreeffamoota adda addaa suura keenya akka feesbuukiitti poost karaa itti gochuu dandeenyudha jechuudha. Isa kanas gaafa koominitiis ni banamu warri koominitii keessanii as jalatti poost godhachuu dandeessu jechuudha. Innaa kan biraan kunoo eerni kan jettu kana jalatti immoo wantoota baay'eetu jiru. Tooftaan kaffaltii jechuudha. Kanas viidiyoo dheengaddaa keessatti waliin ilaallee turre. Egaa namoonni baay'een jooyinii akkamitti banannaa jettanii gaaffii kan na gaafachaa turtanii fi amma viidiyoon kun dheeratee jira garuu jooyinii banachuudhaa fi wantootuma kana keessaa karaa ittiin deemnee bannu as keessa jira jechuudha. Inni kunis immoo yoo xiqqaate viidiyoo daqiiqaa 15 waan ta'eef haala kanaatiin salphaatti isinitti agarsiisuudhaaf xiqqoo waan cimuuf maluuf viidiyoo qofaatti qabadhee isiniif dhufaa jechuudha. Egaa jooyiniin karaa ittiin namoonni ittiin wal gargaaran noormaali namoonni fedha qabanii karaa ittiin gargaarsa waliif godhan akkuma suupper chaatii, akkuma suupper teenkisii, akkuma giiftii noormaali jechuudha. Karaa ittiin namoonni oodiyensii keenya ta'an ittiin nu gargaaruu danda'anii waan ta'eef karaa ittiin jooyinii bilbila keenya irratti banannu barumsa ittaanu keessatti qabadhee isiniif dhufa jedheen yaada. Egaa as keessaa erga baanee booda kan nu barbaachisu inni kan biraan maal yoo jettan erga moonii guunnee wanta hundumaa erga guunnee booda viidiyoon xiqqoo dheeratee jira garuu guyyaa biraatti isiniif dhufa yaada. Kan nu barbaachisu Google AdSense'dha. Egaa AdSense'nis kunoo erga moonii taanee booda kan nu barbaachisu waan ta'eef AdSense'n immoo noormaali kiroomii keenya keessa deemee sitti agarsiisa jechuudha. Kiroomii keenya